እስከ ዛሬ ድረስ አባቴ እሱ ነው ማለት ነው። ሶ አባቴ እኔ ከኔ ጋር በመገናኘቱ ደስታውን ይገልጽልናል ማለት ነው። እሺ በጣም ደስ ብሎኛል። ባየ ደስ ነው ጀራ ግራ ከናርገችው ራስ መኪያ ከናንዱራ ዶንጎራ ናጋማት ነዳምበኔ አፍኔ ገለኒ ዋቃገው ጀዳ መኪያ አርገችው ዳ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አባቴን አግኝቼዋለሁ ከ21 አመት በኋላ ማወቅ ያለባችሁ ረታ ማለት እሱ ነው አባቴ ነው ማለት ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبدمتو تفجالة تمتو تأردفتو تا أنفال جمالكم نقافة يا غاري جرتو نقوما نقاكي سني بق نقا جراتني وبلي سكينة قالي غاري جبانما قوتنما الحمد لله أبا إسا وقع ديدمي تكبودا أبا إساتي والأرقتي والله إني الفاتح وقع ديدمي تكبوتو أبا ملي جراتون باقي الفاتح ما أدري كم تكدنت أسو أبا لبنجر الدنيا قبا أبا مالي جراتو فيديو راموري غرو أبا كنجرو نانجر أني يروغا فجره أسو أبا نساجرو هنجرو جتشا إلمو في أبا وقادي دمي توكو أدان فجيسو جتشوني باقي الفاتا وعند أفو بليسا كينا بقى قمدي بقى ربينسي قمتشيسي نمني هدون جرا جتشا كنا هاتي هدون كنا جرتي جتشا يا هذا هدو kan akkana kana warri akkana kun jechaadha please ilmoo keessanii abbaan addan fageessina maaliif beeytanii ilmoon keessanii abbaa barbaada abbaa malee guddachuuni nam abbaa malee guddateetu midhaa isaa beeka ambaayzawee alhamdulillah abbaa makii wajjin guddadhe namni garuu abbaa malee guddatanii midhaa isaa illee ni beekanii jecha immoo namni kanuma keessa namni abbaa osoo qabu osoo abbaan isaanii lubbuun addunyaa gubbarra jiru abbaan keessan hin jiru jedhanii guddatanii mee ijoollee isaanii haamilee isaanii sammuu isaaniitiif maal yaaddan warri haadhotii please ilmaan keessan yeroo hedduu ijoollee shamarallee ta'e ijoollee dhiirallee ta'e abbaan keessan hin jiru jecha waan akkanaa kana hedduutu hammaata keessattuu ganda soddaa kanaa warri soddaa kuni yeroo baay'ee maal godhanii inqamnu abbaan kee du'ee yoo biraa deeman jechaadha hunoo homa arganitti heerumanii misaan yoo biraa deeman yoo biraa fagaatanii abbaan qabdu abbaan kee du'ee jedhanii ijoolleen adeemsa keessa obboleewwan dhiini ilmaan abbaa tokko ka wal fuutu faadhufa jechaadha kanaafuu yoo ilmaan argattanii yoo abbaan iyyuu sin biraa deeme yoo wal dhabdaniyyuu abbaan kee ebaluuti ganda ebaluuti biyyisaa akkas jedhaati himaa ilmoo ofiiti ilmoo isaati maaliif jennaan illeen carraa ilmoo abbaa ofii arguu abbaa ofii argachuu abbaa ofii hojii haasa'u isa barbaachisaa in qabas carraa sanis qabaachuu qaba maaliif jennaan abbaadha ka abbaa waan ta'eef abbaa ofii namni tokko irraan quufu laal abbaan kee naafas ta'u ballas ta'u cabas ta'u mafidheeyyuu haa ta'u duudallee ta'u ni barbaachisa ilmoodhaaf kanaafuu ilmoo fiitirraa yookaan abbaa fi ilmoo addaan fageessanii waggaa hagana addaan dhoorguun wallahi haza zulm haram kanas jedha soora buleewwan isinitti hammadhe sa'aatii dhibaatti kaalkan gitte sa'aatii beeka jiran walla sa'aatii 8 walakka akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'aatii 2 walakka akka lakkoofsa Suudii እና obboleewwan kiyya kana sinin jedha namni fakkeenyaaf ijoolleen hedduuni amma aslawwan akkasii baay'een jiru durii malee biyya hedduurraa biyya fagoo kanatti eerumanii biyya fagoo kanarraa dahanii akka godhan dhabanii akkatti walii baqa akkuma itti walii galchanii ilmaaniyyuu garam galtii jedhee nama rakkatu hedduun arge jechaadha kanaafuu maaliif jennaanini tokkoffaa yoo eerumtan yoo bultii jaaratu deemtan nama bultii hojii jaaratan sanii biyya isaa qoradha nama fagoo maaliif bultii hojii jaaratan maaliif bultii hojii jaaratan ilmaan teessan suni hoo rabbiin ergini yoo isin addaan baatanii ilmaan suni abbatti goruuf biyya keessan irraa fagaatti biyya haadhatti goruuf biyya abbaarraa fagaatti maaliif isin jedhutti ilmaan halaakamti ilmaan hedduudha jecha akkasitti kan sanyii ofiin beeyne kan fira ofiin beeyne kan warra ofiin beeyne akka baala mukarraa ceceetti rarraatee hafti jecha kuni hundi dogoggora haati tokko gootuuni jecha kanaafuu please obboleewwan kiyya ka shamaraa yoo eerumtan yoo jaarsa laallattan jaarsi kun eessaa
warra eessati biyyisaa eessaa maal hojjeta kana hunda qoradhaati achi boodatti heeruma cal'isaniituma dhiirri argame jecha dhiirri bareedaa jecha ittuma seentaniin heerumina amma garuu rabbi godhee konkolaatalleen hafu xayyaarri biyyaa biyyatti walitti kaleesse malee duraan himee akkam godhani nama hedduudha biyyarraa ba'ee bakka biraatti heerumee osoo biyya ofiin galin achumaa warra heerume san biratti hafu osoo haadha abbaa ofiin laalin jiranii fi kan jirree hin beekne jira kun wallahi dogoggora guddaadha ana akka kiyyatti kun dogoggora guddaadha ani fakkeenya fi ani haati Jaafar jechaadha haadha fi abbaa kiyya haadha fi abbaa kiyyarraa fagaadheen heerumu yaani yoo isin jedhu fakkeenya fi naannoo makeenya sayyoo ta'e malee fakkeenya fa intala arsiitimi arsii keessallee sanuu kutaa arsiin akkuma jirtutti hin jirtimi arsii naannoo kiyyaa malee fagoo deemee inni heerumaan inda akkamitti heerumin daalibbaat haasiyya guyyaa hundaa hawwitee inda yeroo tokko mee mucayyoon tokko isinitti hima caalii jedhaniini yaa rabbi jetti sargeen kawaash maadoo argoonji kawaash wadi attarge jetti hawaashin kun namni beeytanii hawaash jechuun laga guddaa akka wanni hawaashin namni beeynen jira jedhee yaadu inna hawaashi kana laga bishaan guddaadha hawaashin kun baqa yeroo hunda yoo jettu waa'uma feete irratti haa jettu yaa rabbi jetti bultii kiyya yookaan iddoon an jiraadhu yookaan warra itti heerumu hawaash gamanan godhin hiree kiyya jetti hawaash gama godhi malee yeroo hunda baqa du'aayim kana kadhatti maaliif akka ta'e hin beekoni innaa akka tasaa ta'ee kutaa 12 fixxee kolleejjii barattee kolleejjii SSC ga'ee baalee gobbaa la'a dullumana gobbaa baalee roobee fi gobbaa tan hin beekon tan lamaan keessaa tokko isii ga'ee kazaan annaate ilmoo hindeette akkamitti haadhuuf ture warratti ijoollee baay'effattee mana ijaarrattee maal jettee baay'effattee dura maqaa isiisiyyuu beeyinee jijjiirtee heerumtee achumatti heerumtee ergasii booda akka tasaa ta'ee as deebite gara biyyaa waggaa meeqan booda yoo xiqqaate wallahi waggaa 15 sanii ol achi booda huno ilaa ammaatti hin deebine jedhan faamiliin isiirraa namni kaduu hin jira kadhibame hin jira dibdee dabdaabbee barreessa fi dhaqanii bilbilaa dhaqanii achumaan baddee hafte baalee yaa rabbi kin dagadde ala kulli haal akkasitti achitti heerumtee haftee jecha haadha sii dhuftee ilaaltu obboleewwan sii dhuftee ilaaltu xamesaaznan akka kana obboleewwan kiyyaa rabbiin wallahi hiree teessan hiree bareedduu maatii keessanii fagaatanii itti kalooftanii waan nama fayyadu akkasiin qabu garuu isinii wanni godhuu qabdanii yoo bultii ijaarrattanii nama biyya keessanii nama naannoo keessanii nama fagootti inni heeruminaa gosa gooti nagaan naa bula